silaa magaalaa galleeni jiraannanii beeytaami. Garuu baadiyyuma tana irra hoyyaa. Baadiyyuma tana hoyya. Maaltu jira baadiyyaa tana keessa? Aboon dhabamtu mee riskeen jirtir baadiyyaa tana. Riskee akkamtu yeroo saayii bakiyyo. Yoo ree namaa baatu taate malee. Ree namaa maal godhu ree nannu waan lubbuu qabu nannu waan rabbiin hundisu waan lubbuu qabu. Aboo dhaabbadhu. Reefaa siime. Wanti haaraan sii qaba har'aan tana laal oduu haaraa. Oduu akkamii? Oduu haaraa takkaan na qunname. Taakam. Xiyyaa gantoonni tokko obboleessa eenyuti gaa? Xiyyaa wanti dhaagaa? Kagandaa sanfaa jinaanu. Eewwa. Kagandaa isaanii biyyaa. Kanaata jiru. Eewwa. Yoom dhufu? Dhufee jira. Maan jamta saati? Eeyiduu qaba moo akkami? Eeyduu isaa fuudha qofa deema. Duboo waan akkanaa tana nuun himtooti kanarraa dalagannaati nuti. Ammaa dhufuu na ol booda asiin karaa kanaan deema karaan biraa wayii jira ree karaa biraa. Isa jira boo kanumarra ta'inee xabbasna gurbaaqi. Akkana baajii yoo san ta'uu baate barree warra abbaa wanni sanfaa ganamaan baanee ka obboleessa yakka malaa goona jennee tana keessatti irra baan. Gaaboo TV tana keessatti ilaala. Wongartuu caakuma amartuu laal baadiyyaan tu wanni toltuuf tanaaf masaayii bakka laal. Reeta ka'oo afaan qabdee isin kutte akka isin meen jennete afaan naa qabdaan gurmurraan kaadda akka ajaa'ibaa goona saayii bakka reetti. Silaa jechuun amma eega diyaasooraa harkaan nu qabatte doolaaraan nu jiraami maal turee namaatiif kanaan dhugee miskiinni nu obaaraa'u haa achi biyyaalaa san dhaqee akkanumatti gartee maallaqa walitti qabee boochi bar maallaqa akkama walitti qaban jedhee shimtaalaan fiduun oolu. Akkanumatti taa'eetuma teesseetuma nyaatte jaala jetti maallaqa gisa fiddus walitti qabatu niituma giseeti manan dhaqeette sikkanna. Awoo yaa rabbi nuufid aamin jiigaa. Yaa rabbi nuufid. Makiinan tulillee nu dandaleetu. Kan dhugaanuu bar. Abbee baarraa buusee gaafate. Ahoo gaafa dargee abbaa kiyyaa abbaa keetii irraa buuse. Katanaawu buusan gaamma tanas kiyyaa kanas irraa dib godhatu qabna. Gaawwatis maal taate abbolee. Oh my god wallahi biyya keenya kana kanumaa fi tadhammoo. Awoo gaasii ashiituu tana sammuu Muhammad qabsiiftaati ashiituun bakkataa jiraati doolaaruma sanii du'aa ilaal. Maaltu si hojii harkisu jira isa durufitte. Warra abba dhugaa saayii bakka iyyaatis maal taatee abbolee gurbaan reebaantu kanaa.